jaalalli isin biraa ga'u jechaa wantoonni ani isiniin jechuu barbaade akkamitti loogoo hojjenna, loogoon maaliif nu barbaachisa kan jedhu beekuu qabdu. Yeroo baay'ee namoonni loogoo uffata irratti hojjetatu, caammaa irratti hojjetatu, wantoota adda addaa irratti loogoo hojjetanii bifa ittiin of beeksisuu danda'aniinis qabu. Kaampaaniiwwan ta'ee yuunivarsiitiileen adda addaa fi wantoonni baay'een loogoodhaan hojjetamu. Fakkeenya yuutuubii fi iimoo, telegiraamii irrattis, tiiktookii irrattis namoonni loogoo fayyadamu. Loogoo maaliif nu barbaachisa jettanii kana booda akka hin yaaddofne, akkamitti hojjennas jettanii akka hin dhiphanne karaa maatii keenyaa koottaa. Arsii miidiyaa yuutuubii jalaa guutuu isaanii argattu, akkamitti hojjetama kan jedhu hunda isaatu isiniif hojjennaa. Loogoon bifoota isin barbaaddaniin isiniif hojjennee isiniif dhiyeessuu dandeenya. Kana booda loogoon uffata irratti hojjetama. Uffata irratti akkamii hojjechuu dandeettan, akkamitti hojjetama kan jedhuuf isinii hojjennee isin agarsiifnaa. Nu duukaa bu'aa, nu hordofaa isiniin jenna. Warroonni maatii keenya hin ta'inis maatii keenya ta'uudhaan loogoo isin barbaaddan isiniif hojjennee isiniif dhiyeessinaa. Karaa kallattii hundaanuu isin bira jirraa, isinitti agarsiifnaa, isin wajjin jirraa, nu wajjin isin jiraannaan akka nu gadi dhiifneen akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib gochuu akka hin daganne. Arsii miidiyaa jettanii yuutuubii jala yoo galtan isiniif ba'a jalqaba irratti. Kanaaf loogoodhaan akkamii hojjettuu yoo jettan, loogoo isin barbaaddan bifa isin barbaaddaniin isiniif hojjennee isiniif dhiyeessuu dandeenya. Akka hin dhiphanne bifa isin tole filachuu dandeessu. Kallattii kamiinuu isin filannaan nuti qophiidha waan ta'eef akkamitti hojjetama kan jedhu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Jalqaba irratti Pixel Lab kan jedhu kanas ni buufattu. Yoo barbaaddan kan biraatis ni jiru. Kallattii isin barbaaddaniin hojjedhee isiniif dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Pixel Laabii yeroo baay'ee pileestoorii irra galuudhaan pileestoorii irraa sarchi gootanii buufattu. Ammaaf isin agarsiisuuf xiqqoo irra dhuftanii kallattii kanaan loogoo isin barbaaddan nu barbaachisa jettanii filattan isiniif dhiyeessina. Mee fakkeenya kan akka kiyya hojjedhee jiru kana isiniif hojjedhee isinitti agarsiisu. Yeroo jalqabaatiif sheeppii keessa galuudhaan sheeppii kana akkatti kaafattanii sheeppicha kallattii isiniif toleen akkatti yoo kaattan isiniif baha. Ammaaf yoo barbaade geengoo tokko dabalataa fudhu. Geengoo kana lammaffaa maaliif fudhatte yoo jettan, akkaataa inni walirratti hojjetamuu danda'utu kallattii isin barbaaddaniin akka isin yaaddanitti akka isiniif hojjetamu yookaan kallattii ofii hojjedhe wayitiin isinitti argisiise isiniif ifa haa godhu. Daarii isaa saayizii isaa eeguuf saayizii isaa bareechifachuu barbaaddan akkatti galchuu dandeettu. Daarii isaa irrattis bifa isin barbaaddaniin galee fakkeenya isin akka isinitti toletti argisiisuu ni dandeettu. Akka isin barbaaddanitti akka ofii yaaddanittis adaduma keessa ooltanii bultaniin wantoota baay'ee irraa barachuu dandeettu. Kana caalattis hojjechuu ni dandeettu. Isin hordoftanii jalqaba arguudha. Jalqabni waa hundaa arganii jennaan meeshaaleen kompiitaraa kamiyyuu salphaadha. Bifa salphaa ta'een hojjechuu ni dandeettu. Ani amma bifa yuutuubii ta'e tokko wayii isiniif hojjedhee haa argisiisu. Akkamitti bifa yuutuubiitiin hojjetamaa kan jedhu wayii isiniif hojjedhee isiniif haa argisiisu. Fakkeenya iskeerii kana fudhee amma iskeerii kana ammatu kallattii kamiin hojjechuu danda'a, akkamitti naa hojjetamuu danda'a kan jedhu wayii isinii argisiisuu barbaadeeti.
bifa iskeeriitiin yookiin akka xiqqootti godhattee yoo dhiistes rakkoon qabu akkamittiin hojjedhaa akka jedhu qofa beekuudhaafi malee akkamitti hojjedhee waan kana hojjechuu danda'aadha. Fakkeenyaan akka yuutuubii tokkootti yookiin bifa yuutuubii wayii kaayamee hojjechuu danda'a. Loogoo akkamii hojjechuu danda'a kan jettu irraa shaakallii muuxannoodha. Irraa fudhattee hojjechuu ni dandeetti jechuudha. Wanti kamuyyuu shaakaluudha malee akkatti waan ta'e cal'istee teettee dhufuu miti. Shaakallaan waan kamuu waan hin danda'u jettu tokko hin jiru in hojjetta. Amma as keessa ammallee sheeppii riktaangilii tokko fudhee sheeppii tokko fudhee isinitti argisiisa ammas. Rog-sadee tokko as keessa galchee riktaangilii galcheera. Rog-sadee takka galchee isinitti argisiisu. Bifa yuutuubii mee akkamitti hojjetame jettanii isin yeroo baay'ee yaaddaniif mee amma rog-sadee tana akkamitti galchaa jettanii yoo fudhattan dhimma salphaa ta'een keessa kaa'achuu dandeessu jechuudha. Akkatti keessa galchitee tartiiba isaa irratti eeddee yoo fakkeenyaa ammaaf isin karaa akkaataa barbaaddanitti akka isin mijatetti hojjechuu dandeettu. Anis akkanaaf mijatetti yookiin akka isin argisiisuun naaf mijatutti isiniif sheer godhaa jira. Isinis kallattii bareedaa kana caalaa bareedaa hojjechuu dandeessu. Maaliif adaduma ooltanii bultanii wantoota baay'ee irraa barachuu dandeettu. Amma maaltu nu hafee asirra barreeffama akka zoorsee akkamitti galcha ka jettu barreeffama irratti galchuu danda'ii. Barreeffama akkamii irratti galchuun naaf mijata ka jettu irratti galfatta amma. Hin zoorsamoo, hin dhaabamoo, hin ciibsamoo ka jettu galchee sitti argisiisa amma isinitti argisiisa. Barreeffamni hoo akkamiiti? Barreeffama akkamii yoo irratti galfadhe naa deemaa ka jettu irratti galchitee hojjettaan jechuudha. Amma fakkeenya barreeffama irratti haa galchuumi. Barreeffama yoo barbaadde adii kanniinis bifa biraa gochuu dandeetta. Yoo barbaadde amma godhee isinitti argisiisuu nan danda'a. Fakkeenyaaf abdii yuutuub ka jedhu arsii miidiyaa ka jedhu arsii miidiyaa akkuma yuutuubii kiyya jedhu mee hojjedhee isinitti argisiisu. Arsii miidiyaa hin galtaa asiin kana keessa galta jechuudha. Eessa keessa galtaa? Jalqaba foontii kanan guddifta jechuudha. Foontii bifa barbaaddeen akkamitti barreeffamni isaa akkamitti ciisuu danda'amoo dhaabatuu danda'amoo akkamitti bareedee galuu danda'a ka jettu laallattee kasiif bareede ka ija keetitti toluu danda'u hin galchite jechuudha. Mee fakkeenya amma kana yoo galche naa bareedaa ka jedhu laalladha. Laalladhee yoo na bareede naaf ta'ee jira jedhee galcha. Mee rooboot riigular ka jedhu kanarratti haa galfadhu ammaan. Isarratti galfadhee bifa isaatis xiqqoo akka naa guddatu akkatti haa xiqqoo bareedu isas nan galcha. Kazaan hin fidadha as keessa bifa kalarii isaa laalladha. Kalarii akkamiittu naaf ta'a? Kalarii diimamoo gurraachamoo? Yoo adii kanaan kaatte gurraachaan osoo galfatteera siif bareeda. Gurraachaan akkatti kaayatta. Yoo barbaadde saayizii isaa hoo hagam akkana bal'isuu danda'a akka deebisuu danda'a ka jettu laallatta. Intaatti galchitee akka nam tokkotti isin argisiisa. Karvii isaa hoo hin ciibsamoo, hin dhaabamoo, hin zoorsadhamoo ka jettu akkatti galchatte fakkeenya arsii miidiyaa ka jedhu fidadhee akkatti irratti galfadha.
yoo barbaade ciibsee jechuudha akkatti dagalee ciibsadhee irratti galcha. Yoo barbaadde warroonni Arabiiffa dandeettu yookiin Amaariffa dandeettus akkamitti galfadhaa akka jettu karaa biraatiin yeroo namoota baay'eef silkiin isaanii hojjechuu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf kiyya hojjechuu hin danda'a. Kiyyaan ittiin hojjechuu danda'a jechuudha. Waan dura ittiin barsiifadheef jechuudha. As keessaan galee akkatti yoo qaqqabu Arabiffaan naa dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf maqama tole wayii fakkeenya maqama kiyya wayii irratti haa barreessu. Abdii ka'edha wayii barreessame. Abdii Abdii Kaalisedee haa barreessu. Maqama koo haa barreessu. Abdii Kaalis jedhee yoo akkatti barreesse fakkeenya fidadhee isas bifa barbaadeen akkaataa barbaadeen as jala kaa'adhee kalarii foontii isaatis hin guddisaa hin bareechisaa isas foontii isaa bifuma reefiitiin haa gadhuwan. Isin akkasii tolee godhachuu dandeettu. Ani bifuma reefiitiin haa godhadhu. Furdisa isaatis bii kanarra kaa'adha jechuudha. Bii irra kaa'ee xiqqoo akka furdisadha. Sana booda kalarii isaa bifa barbaade akkatti gurraachesee yoo galche bifa adii irraa gurraachatu bareeda waan ta'eef. Ammas karvii bira dhaqee karvii isaa haa zoru moo haa dhaabatu moo kan jedhu fakkeenya asii ol akkam ta'uu danda'a. Yoon bareedu ta'e akka gacciibsee jaluma kanaan Abdii Kaalis jedhee akka galfadhee yoo dhiises nan danda'a jechuudha. Akkasinitti tolee isin akkasinitti bareedee isintu beeka waan ta'eef bifa isinii bareeduun kiyya bareeduu dhabuu danda'a. Keessan Arsii Miidiyaa Abdii YouTube jedhee haa galfadhu nama. Abdii Kaalis jedhee galche. Sana booda duuba isaa irrattis yoon barbaade duuba isaa irratti kan akkamii naaf wayya. Isa geessitanii kaatanii akka isin jalaa olii gadi hin babbanneef as dhuftanii kanan xuuxxan. Ka jidduu kana xuuxxanii irratti akka galfattan. Akka isin jalaan sochoone gurtakka akka isin jalaa socho'uu hin dandeenye irratti hin galfattu. Ammallee asuma xuuxxuu hin deebitu duubatti. Sana booda kallattii hojjettaniin hunda barbaaddan akkatti irra isiniif socho'a jechuudha. Amma isin jalaa hin warraaqu. Kana booda maaltu na hafe? Wanti isinii hafe amma eega isa galfattanii booda yoo barbaaddan kana keessa dhuftanii bifa barbaaddan akka isin barbaaddan akka ta'u akkana wayyamoo. Yoo barbaaddan kalarii tokkoon qabu malee fidee isinitti argisiisa keessaa tekischaarii kan jedhu kana keessa dhuftanii as keessan galtanii maal baafattu wanta isinitti tole wayii baafattanii keessa galchuu dandeettu jechuudha. Akka carraa keessaa jalaa badee bifa gooldii tokkiin isiniif galcha jedhee yaade mee fakkeenya kanumaa irratti galchuu akka ta'e hafee jechuudha. Amma kana akkamitti irraa sirreessinee bifa biraatitti deebifnaa jettan tekischaarii kan jedhu kana erga dhuftanii dileet irraa gootu. Dileet irraa gootan dileet irraa gootanii as keessa dhuftu. Bifa isaa irratti bareechisee irratti isinii galcha. Isa saniiti dhabe laa kanarra isinii bareechisee isinii galcha. Duree dhiifamaa baqa isin akkuma isinitti toletti galchuu dandeessu. Yoo barbaaddan asii gadi irraa muraa yoo jettan irraa muruu dandeettu. Dhommositanii keessaa baasuu
akkamitti keessaa baasuu dandeenya kan jettan murtaniillee akkamitti muruu dandeenya yoo barbaaddan kana murtanii bifa barbaaddaniin galfachuu dandeessu. Ani yoo barbaade akkatti galfadhuu nan danda'a. Daarii isaatis daarii isaa eegee Arsii Miidiyaa, Abdii Kaalis, YouTube jedhee akkatti baafadhee keessaa galchuuf akka saayizii isiniif bareeda. Kallattii kamiin na bareeda? Kallattii kam naa wayya? Diimaadha moo buleedha moo adiidha moo gurraacha moo kallattii saayizii isiniif tolu irra qayyartanii kun kalariidha waan ta'eef kalarii akkamiitu naa bareeda kan jedhu isin laallattanii galchuu dandeessu. Mi'aanaaf diimaan naa bareedu jedhee haa galchuu saayizii yuutuubiin ta'an hojjetaara waan ta'eef mee diimaan na bareedeeraana. Diimaa kana gadi buusee kunniin qullaadha yoo barbaade keessa isaa kanas akka galu amma keessaa bahee jira. Hundi isaa keessaa bahee jira. Isin kallattii isinii toluun kallattii bareedaa ta'een hojjetachuuf irra deddeebitanii yaaltanii argachuu ni dandeettu. Kana qofaa miti aappiin biraatis ni jira. Aappiidhaan keessaa buuftanii akkaataa itti fayyadamuu dandeettaniin kana caalaa bareechiftanii hojjechuu dandeettaniin abdiin qabaa. Muuxannoo fudhachuudhaa jalqaba. Muuxannoo kana erga fudhattanii yoo barbaaddan baagiraawundii isaatis baagiraawundii duubaa akkamii galfachuu dandeenya? Shaadoo isaa hoo hagamii achi gurraachesuu dandeenya kan jettan isa argachuu ni dandeettu jechuudha. Mee fakkeenyaan amma shaadoo wayii keessaa akkamii wayii fudhee achi ibsuu danda'a. Achi bal'isee hojjedha. Diimama kanarraa yoo barbaade akkatti achi gurraachesee keessaa yoo isaan natti toluu dide akka deebisee hojjechuudhaaf gaditti olitti yoo shaadoon yeroo baay'ee daarii isaa bareechisuu fi baay'ee bareeda. Namni natti tolu haa baatu haa jedhu keessaa bayan. Isin akkaataa isinitti toluu danda'uun sheeppiidhaan akkanaa kana hoo akkamitti ciibsinaa? Akkamitti dhaabnaa? Moo hin kaafnaa? Kallattii rooteetii isaa hoo akkatti wayyamoo? Akkatti kaachuun wayya? Akka barbaaddanitti kaachuu. Arsii Miidiyaa yoo barbaaddan duuba isaa gargalchitanii akka isinitti tole. Amma fakkeenyaaf akkamiin natti tole? Akkana natti tole haa kaadhu yoo fedhe. Yoo fedhe yeroo baay'ee waan miidiyaa irra kaa'ittuufi akka namatti yoo kaa'atte irra caalaa siif bareeda. Kanaaf eessaan seef goona amma seef godhee gara galarii kiyyaatti gabbuufadhaa jedhu. Galarii kiyyatti yoo gabbuusu seef godhee yoo barbaade hagana guddisee muluyyuu cufee buusuullee ni danda'a. Yoo fedhe immoo xiqqeessadhee irrallee muree buusuuf yoo barbaade duubatti illee irraa muree karaa biraatiin buusuu ni danda'a. Ammaaf seef godhee gara wantii kiyya gadaa buusu amma. Sana booda eega isaa achi buufattee kaatee gara galarii keetii deebi'uudhaan galarii keessa naa bu'ee moo hin buune kan jettu laallattee galarii keessa kennuudhaan bu'ee jira amma kiyya.